Yoya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofo Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video keenya kanarraa keessatti gaafiiwwan lama video kanaan dura shamarran biyya Arabaa keessatti hojjettan mana maadaamii keessa hojjettan of eeggannoowwan gochuu qabdan imo irratti keessattuu bilbilli keessan ni xalafamettanii yoo yaaddan of eeggannoo gochuu qabdan jedhee video isiniif gallakkise irratti gaafiiwwan gaafataman lama isiniif dhiyeessa. Egaa gaafiiwwan kunniin obboleewwan keenya lamatu gaafate isiniif deebisee jechuudha. Koomentiiwwan kanneen lamaan irratti gaafiiwwan gaafataman kunniin iskiriinii irratti argaatiin jirtanii tokkoffaa username @abbomadasta 5221 jedhuun kan galmaa'edha. Egaa akkamitti gruupii imo nun barbaachifne ofirraa cufuu dandeenya kan jedhudha. Egaa kana wal qabate egaa imo keessatti gruupiiwwanii fi ruumiiwwan hin barbaachifne kan wanta baalagee ta'e ofirraa qaban baay'een isaanii gara keessanii dhufanii akkamitti guutumaan guutuutti gruupiiwwan kanneen ofirraa cufuu dandeessan yookaan immoo gruupiiwwan barbaachisoo ta'anillee kan waa'ee amantii irratti seentanii waliin mari'atan jiranii isaan keessallee seenuu ni barbaadda yoo ta'e gruupiiwwan kunniin keessa akka isin seensifne akkamitti gochuu dandeessan gruupii barbaadan qofa yeroo ofii keessanii qofa barbaadan keessa seenuu ni dandeessanii soo kanas akkamitti adjust godhachuu akka dandeessan guutumaan guutuutti gruupii fi akkanumallee ruumiiwwan isinirra dhufan kanneen guutumaan guutuutti bilbila keessanirraallee haquu ni dandeessan balleessuu ni dandeessanii ofirraa cufuu dandeessan isas ni ilaalla jechuudha. Egaa viidiyoon kun nama baay'ee waan fayyaduu fi ijoolleewwan biyya Arabaatti argaman qofa osoo hin taane nama kamiifiyyuu ni fayyada jedheetii yaada. Lammaffaarratti immoo gaafii lammaffaa tokko kan laallu username soomil jedhamu @soomil ka jedhuudhaan kan galmaa'edha. Inni kunis eebbifameedha kan koo WhatsAppiin hidhataniitiin jiru akkaataa ittiin ofirraa kaasan wallaalee naafimi kan jedhudha. Egaa koomentiiwwan kanneen lamaan asirratti dubbisuu dandeessan. Egaa koomentiiwwan kunniin namoota baay'eedhaaf ni fayyadan ni tajaajilanii jedheetii yaada. Egaa WhatsAppiin keessan xalafameera jettanii yoo yaaddan akkamitti beekuu dandeessan yoo hidhame ta'e jechuudha. Yoo hidhame ta'e immoo akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a hanganumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Egaa viidiyoo kana dura shamarran biyya Arabaa keessa hojjettan of eeggannoo gochuu qabdan jedhee viidiyoo isiniif hojjedhe irratti egaa hanga ammaatti nama 4700 ilaale garuu like kan godhe nama 200 qofa. Waltaazamnee jirra Oromoo walirraa fayyadamaatiin garuu like gochuu sekendii tokkoof garaa isin nyaata. Viidiyoo kana like godha. Viidiyoo kamiyyuu yeroo ilaaltan like godha. Egaa afaan Amaaraatii warroonni hojjetan kan nu darbaniif asirratti maaliif namni keenya garaa nyaata like gochuun subscribe gochuun garaa nyaata maaliif isin garaa isin nyaata nullee kaka'umsa horanneetii wanta babbareeda akka isiniif dhaqqabnuuf like gochuudhaan eegalaadha. Egaa like baay'ee isinirraa eegammaan booda like gochuun dagatinaadha. Egaa gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo seennu gaafii jalqabaa ni deebisna jechuudha. Akkamitti gruupii imoodhaa hin barbaachifne ofirraa hidhuu dandeenya yookaan immoo ofirraa balleessuu dandeenya ofirraa cufuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Egaa kana karaa adda addaatiin ilaalla. Egaa amma gara imootti seenee akkamitti gruupii ofirraa cufuu dandeenya. Gruupiiwwan hin barbaachifne nu ofii keenya to'achuu ni dandeenya. Gruupiin akka isin to'atu osoo hin taane ofii keessanii to'achuu qabdan. Sababni isaas wantoota hin taane wantoota barbaachisoo hin taane kan salphachiisoo ta'an gruupiiwwan babbaalagoomni irratti argaman fokkisaa ta'antu argama. Isaan kanneen kontirool gootanii ofirraallee balleessuu dandeessan akkanumallee guutumaan guutuutti gruupii wanta jedhamnillee imoo irratti baay'ee barbaachisa jedhee yaadu namoota waa'ee amantii kanaaf gruupiiwwan amantii ni jira. Kiristaanaanis ta'ee musliimaan jechuudha. Gruupii uumanii namoonni wajjin ni haasa'u waan ta'eef gruupiin barbaachifne qofa akkamitti ofirraa balleessuu akka dandeessanii fi guutumaan guutuutti illee gruupii ofirraa cufuu yoo barbaadan guutumaan guutuutti akkaataa ittiin cufuu dandeessan ni ilaalla jechuudha. Egaa duraan dursitanii garamitti deemtanii egaa kana gochuudhaaf jalqaba gara imoo keessaniitti ni seentanii jalqaba irratti jechuudha. An imoo kan koo paaskoodiidhaan yeroo baay'ee kan cufu isinis paaskoodiidhaan cufadhaadha. Paaskoodiidhaan akkaataa ittiin cufachuu dandeessan viidiyoo kana ilaaluu dandeessan. Akkamitti paaskoodiidhaan yeroo namni seentan akkuma paataanni bilbila keessanii sin gaafatu imoo keessa namni tokko seena yeroo jedhu paaskoodii gaafata. So paaskoodiidhaan cufachuu dandeessanii viidiyoo kana ilaala. So gara imoo keessaniitti erga seentanii booda akkuma masarratti argartan gruupiin asitti argama. Ruum ka jettu kun asitti argamte jechuudha. Asirratti gruupiiwwan barbaachisoo hin taane keessattuu gruupii nama qarqaaruu miti gruupii nama fayyaduu miti baay'inaan waa'ee amantii kana kan wal qabate qofaan alatti gruupiin barbaachisaa ta'e hin argine. Egaa filannoo dhiiraaf dubartii jedhanii waa baay'eetu jira sirra jechuudha. Imoo hedduu tokko jibba. So gruupiiwwan kunniin guutumaan guutuutti cufuu yeroo barbaadan akkamitti cufuu akka dandeessanillee isinitti agarsiisa. Garuu akka gruupii isin hin barbaanneen ala namni kamiyyuu akka isin seensifne akkamitti gochuu akka dandeessan asirratti ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf wantoota barbaachisoo hin taane asirratti yeroo ilaaltan gruupiiwwan kunniin barbaachisoo kan taane baay'eetu jira. Isaan kanneen akkamitti to'achuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti guutumaan guutuutti gruupii hin barbaachisu imoo kan korratti jettanii yoo yaadan akkamitti ofirraa cufuu akka dandeessan amma haa ilaallu. Egaa gruupiiwwan kanneen ofirraa cufuudhaaf salphamatti maal gootan
duraan dursitanii guutumaan guutuutti ofirraa cufuudhaaf profaayilii keessan irra kilik gootan. Profaayilii imo keessanii imoon tokko tokko immoo daka kanarratti mallattoo eda'uu qaba. Mallattoo eda'uu san irra kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argartan moor kajettu irra kilik gochuudhaan ergasii immoo gara settingiitti isin fudhata. Egaa imoon tokko tokko immoo profaayilii irratti kilik yeroo gootan gara maalitti isin fudhata? Daareetti gara settingiitti isin fudhata. Ergasii immoo settingis kajettu keessa seentan. Egaa hedduu salphaadha. Ergasii immoo Grupi imo kanneen guutumaan guutuutti ofirraa cufuu yoo barbaadan function kan jedhu ergama functions kan jettu kanarratti kilik gootan hedduu tokko salphaan. Ergasii immoo voice club kan jettu ergamti ishee kana ofirraa off godhaadha. Ergasii immoo confirm kan jettu isin dhufti. Isin gaafata. Guutumaan guutuutti grupii fi ruumiiwwan imo irratti natti dhufu ofirraa cufuu barbaada bakka itti jettanii so ergasii immoo confirm kan jettu kanarra kilik gochuudhaan guutumaan guutuutti ofirraa cuftanii jechuudha. Amma imo keessan gara jalqabaatti isin deebisa. Am pattern'itti fayyadama isiniin jedhee jira. Pattern'itti galchee jira. Amma immoo gara akkuma asirratti argartan hedduu kana keessatti room tajettu egaa settingiif dandeetteetu jira miti amma hin jiru. So guutumaan guutuutti ammaan booda gurupiin natti dhufu hin jiru. Ruumiin natti dhufee na rakkisu hin jiru jechuudha. Guutumaan guutuu ofirraa cufee jira. Warroonni immoo gurupii imo kana hin barbaanna waa'ee amantii waa'ee barbaachisaa ta'e waa'ee sabaallee irratti seenneetiin waliin mari'achuu dandeettaniitiin gurupii qabdan ammoo ofirraa cufuun barbaadu garuu gurupii kan to'achuu barbaada warroonni jettan amma na hordofaadha. Garuu oon yoo godhatan wantoonni barbaachisoo hin taane isin dhufuu danda'a. Garuu namni akka gurupii barbaachisaa hin taanetti aada isin hin goone illee gochuu dandeessan. So kana tokko tokko naa ilaalu. Jalqaba irratti akkuma asirratti argartan maal gootan oon goona amma isa oof ofirraa goone kana oon goona profaayilii keessanii seenna. Ergasii immoo settingis kan jedhu keessa seenuudhaan ergasii immoo functions kan jedhamtu irratti kilik gootanii settingii kana irratti ergasii immoo voice club kan jedhu kana kan jalqaba irratti argamtu kana oon godhatan. Ergasii immoo confirm gootanii amma settingiin kun deebitee isiniif dhufti jechuudha. Gara jalqabaatti isin deebisa akkuma asirratti argartan ergasii immoo settingiin kun dhuftee jirti akkuma asirratti argartan room tajettu tun jechuudha kan mallattoo roomii ofirraa qabdu. So grupiiwwan amma asirratti natti dhufuu ni danda'u jechuudha. Duratti ofirraa cufee jira amma banadhee jitiin jira. So grupiiwwan amma asirratti dhufanii jiranii ruumiiwwan adda addaa dhufanii jiranii akkuma beekamu jechuudha. Wantoonni hin taane asirratti baay'eetu jiru. So amma immoo akkamitti grupiiwwan kanneen control gochuu danda'a yookaan immoo akka namni kamiyyuu gara grupii hin barbaannetti akka nan galchine akkamitti gochuu danda'a kan jedhu jalqabaa ilaalu. Ergasii immoo egaa jalqaba irratti profaayilii keessan irra ni seentanii ergasii immoo settingis kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo asirratti notification kan jettu irratti kilik gootan jalqaba irratti. As keessatti notificationii keessatti wantoota lama ni ilaalla. Tokkoffaa function kan jedhu irra kilik gochuudhaan asirra ofirraa cufuu dandeessanii akkuma duratti. Akkanumallee group message kan inni argama. Group message kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa group message keessan yeroo hundayyuu akkuma asirratti agartan group messagein yeroo fuulduratti dhufa. Messaging grupii irraa isin dhaqqabu message grupii tokko keessa yoo jiraatan direct fuulduratti bahaa fuula bilbila keessanii irratti mul'ata. So innis akka ofirraa hin dhufne maal gootanii iseen kun alloo taatee argamti yoo ta'e ofirraa cuftan. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan wantoota baay'eetu jira. Notification type ni argama kan grupiidhaanii adda adda private group jedhu ni argama. Private gochuu dandeessan isa kana asirra dhuftanii ofirraa cufuu jechuudha. Private gochuu namni kamiyyuu private grupiidha gurupii barbaadan qofa keessa seentanii gurupii hin barbaanne garuu isin hin barbaachisu. Ofii keessanii seentan jechuudha. Isa kana asirratti lamaan ofirraa cufuudha. Group type notification kan jedhu keessa group message kan jedhu keessa erga seentanii booda notification type keessa seentanii ergasii immoo private group kan jedhu kanneenii fi public groups kan jedhu kanneen lamaan iyyuu iseen kanneen lamaan iyyuu on godhatan sababni isaas private group qofa keessa akka seentaniif jechuudha. Kan ofii keessanii barbaadan qofa jechuudha. So biraammoo notification group kamiyyuu akka isin hin dhaqqabne ofii keessanii group san keessa qofa yeroo seentan akka ilaaltan yoo barbaadan notification akka isin dhaqqabe isin rakkifne fuula imo keessanii irratti fuula bilbila keessanii irratti kan goota yoo ta'e allow notification kan jettu kanarra kilik yeroo gootan guutumaan guututti private gochuu baattanii group dhawan keessan guutumaan guututti notification ofirraa cuftanii jirtan. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaadha immoo kan ilaallu akkuma asirratti argatan gara fuuldura duubatti deebi'uudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argatan gara duubatti ni deebitan. Amma immoo profaayilii keessan irra kilik gochuudhaan security and privacy kan jedhamutu argama asirratti jechuudha. Imo keessan irratti grupiiwwan argaman ruumiiwwan argaman kan itti to'achuu dandeessan. So as keessa erga seentanii booda akkuma asirratti argatan keessa yeroo gad dhuftan guruppii kan jedhu ni argama. Guruppii kan jedhu kanarra kilik gootan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo who can add me to private group private group irratti yookaan grupiiwwan private dhaan banama baay'een keessan beektan grupiiwwan akkasii irratti namni kun akka aad na godhu barbaada. Fakkeenyaaf namni tokko gara imo tokkotti aad isin gochuu ni danda'a. Namoonni kunniin immoo namoonni kutaa imo barbaachisan ta'an irratti aad isin godhantu jira. Kanaafiyyuu nama akkamitti aad akka isin godhu barbaada kan jedhudha kan itti filattanidha. So imoon taane keessa namni osoo hin beekin na seensise namoonni jettan asirratti jechuudha wantoota kana sirreeffachuun dirqama. Jalqaba irratti everyone irra yoo godhatan isa jalqaba kanarratti namni kamiyyuu gara grupii imo fi ruumii imo kamiitiyyuu isin affeeruu danda'a isa kanarra yoo godhatan. Inni lammaffaadha my contacts kan jedhudha. My contacts kanarra yoo godhatan
hiriyoota keessan kan imo irratti argaman kan isin aad godhatanii wajjin haasoftan hiriyoota keessan ta'an imo irra qofattu gara gruppii barbaadanitti aad isin gochuu danda'an. Inni sadaffaadha immoo custom kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan immoo namoonni gara imootti immoo isin affeeruu danda'an gruppiiwwan imo kanneenitti isin affeeruu barbaadan isin affeeruu godhan jettanii namoota ni filattanii fakkeenyaaf namoota gara imo bareedaatti na affeerettanii jedhan maqaa yuuzarii sanii keessanii asirratti isin fida akkuma asirratti argatan baay'inaa fidee jira. Isaan kanneen keessaa fakkeenyaaf kan jalqabaa kana yoo ta'e irratti tii godha ergasii immoo dan godha. So amma immoo dan erga godhe booda custom irra godhadhee jira nama kana qofattu gara private groupiitti yookaan immoo gara groupii fi gara roomiitti na affeeruu danda'a jedheetiin bakka itti eeyyamuudha jechuudha customiin. Inni sadaffaadha immoo nobody kan jettu ni argamti. Nobody kan jedhu kanarra yoo godhadhe immoo namni kamiyyuu fedha kootiin alatti gara groupii kamiititti iyyuu na seensisuu hin danda'u jechuudha. Egaa namoonni groupii ofii keessanii qofa keessa seenuu dandeessan namni keessa na seensisee na rakkisee jira warroonni jettan asirra godhadha nobody irra. Maaliif groupii barbaadan ofii keessanii qofa seentaniitiin itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akka namni na affeeru yoo barbaadan immoo namni isin barbaadan qofa akka isin seensisu yoo barbaadan kastamara godhadhaatii hiriyaa keessan filadhaatii ergasii immoo namni sun akka isin seensisu gochuu dandeessanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa groupii haala kanaan manage gochuu ni dandeessanii. Egaa wantoota bal'atu argama asirratti jechuudha. Egaa kanneen ilaaluu dandeessanii adda call privacy kan jedhamu kana asirratti isin barsiisee jira. Chat privacy dhaan akkami godhachuu akka dandeessan fakkeenyaaf privacy chat kan jettu kana kilik gochuudhaan nama barbaadan argotanii privacy dhaan yookaan immoo namni imo keessan irratti osoo hin argin hiriyaa keessan wajjin illee haasa'uu ni dandeessan. Wanta tokko kan kaleessa isin irraa dagadhee tokko isiniif haa ibsu. Yeroo imo keessan namni tokko kontaaktii tokko yoo qabaate offline akkamitti ofirraa cufuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Garuu sa'aatii online irratti isin argamtanillee ni agarsiisa. Sa'aatii tokko dura online turte daqiiqaa 5 dura online turte isin jechuu danda'a jechuudha nama biraatti ittiin argisiisa. Online irratti yeroo isin turtan isa san ofirraa cufuu qabdan. Ofirraa cufuudhaaf mallattoo security na privacy keessa erga seentanii booda tan keessa gad dhufuudhaan read recepts kan jedhutu ni argama. Read recepts kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan online jiraachuu keessan haala kanaan mallattoon tun online irra nama jiru yeroo san message san ilaalu message tokko yookaan immoo suuraa tokko yeroo nama argitan asirratti itti mallattoo samaayii kana godhee irratti kabbaba jechuudha. Kana jechuun namni kun online jira viidiyoo suuraa kan koo yookaan immoo barreeffama kan koo ilaalee jira jechuudha. Namni sun immoo online jiraachuu dhokfachuu yeroo barbaadetti barreeffama san ilaalee suuraa ergitaniif ilaalee hin ilaalle isin akka hin beekne yookaan immoo namni sun akka hin beekne gochuu yoo barbaadan kanneen keessaa filata. Everyone irra godhatan namni kamiyyuu beekuu danda'a. My contacts irra godhatan hiriyoota keessan kan imo qofattu beekuu danda'a. Akkanumallee custom irra godhatan yoo godhatan nama barbaadan namni isin barbaadan san qofa filatanii aadatti gootanii namni sun qofti akka ilaalu gochuu dandeessan. Nobody irra yoo godhatan immoo namni kamiyyuu online irra jiraataniitiin message san dubbisuu keessan video isiniif ergame suuraa isiniif ergame san dubbisuu keessan akka hin beekne gochuu dandeessan. Akkamitti beekuu danda'a namni yoo jettan akkuma asirratti argatan hello jettanii yoo barreessitaniif isa biratti mallattoo kanatu mul'ata. Mallattoo asirratti argaatan jirtan kana jechuudha. Mallattoon kun mul'ata jechuun online irra jiraa namni siin jedheeti si yaada jechuudha. Message kana akkuma ergiteen mallattoo kanattu isa biratti illee isin biratti illee mul'ata waan ta'eef. So haala kanaan isa kana ofirraa cufuudhaan nobody irra godhadha yeroo baay'ee nobody itti fayyadama. Ergasii immoo barreeffama sun namni sun dubbiseera moo hin dubbifne kan jedhu viidiyoo isin ergitaniif sagalee isin ergitaniif hundayyuu beekuu hin danda'u. Egaa imoodhaan kan wal qabate waa'ee gruppiitiin kana fakkaata. Amma immoo gara gaafii lammaffaatti yeroo ceenu kan koo WhatsAppiin hidhameetiin jira. Akkaataa itti ofirraa kaasuun wallaalee kan jedhudha. Egaa WhatsAppiin kan koo hidhamee jira akkamitti ofirraa kaasadha kan jedhudha jechuudha. Egaa akkamitti akka ofirraa kaaftan amma immoo haa ilaallu WhatsAppii keessa seenne. Like gochuun dagatinaadha. Ammas like godhaa barnoota baay'ee waliirraa baranna. Keessattuu waa'ee kaameraatiin wal qabatee dhiyoo kana keessa immoo suuraawwan akkanumallee viidiyoowwan qaama qullaa ta'e namni wal waraabeetiin viidiyoo irratti qarshii irra wal gaafachaatiin jira. Kanaan kan wal qabate barnoota akkasii argachuu yoo barbaadan koomenti irratti naaf barreessaa isiniin dhaqqaba. Ammaan booda namoonni waa'ee teeknooloojii kana irratti barataniitiin beektanii namni akka isin waraabne akkamitti gochuu akka dandeessan guutuu isin barsiisa. Isin garuu kan irraa eegamu chaanala kana subscribe gochuu viidiyoo kana like gochuu hin irraanfatinaadha. Amma WhatsAppiin keessan xalafameera moo xalafamne kan jedhu akkamitti beekuu dandeessan akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan amma ni ilaalla. Egaa duraan dursitanii gara WhatsAppiitti ni seentanii salphamatti jechuudha namni xalafeera moo nan xalafne kan jedhu beekuudhaaf ergasii immoo gara WhatsAppiitti erga seentanii booda egaa settingiiwwan baay'eetu argama. Settingiiwwan kanneen keessaa koornaa kanarratti dootii sadiitu argama. Dootii sadii kanarra kilik gootan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan linked devices kan jettu ni argamti. Linked device kan jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo who use WhatsApp on another device kan jettu ni argamti. Asirratti devicein biraa yoo kan argamu ta'e jala kanarratti ni dhufa jechuudha. Devicein biraa kan isin hin beekne yoo ta'e salphumatti diileetii ofirraa gochuudhaaf immoo device sanarratti kilik gootanii
ergasii immoo delete kajettu isinii dhufti delete kajettu sanarra klik gochuudhaan ofirraa balleessuu ni dandeessan jechuudha. Egaa eenyu akka isin xalafellee stepii kanaan ilaaluu dandeessan asuma irratti immoo device isin hin beekin namni isin xalafee isin hordofaa jiru yoo argitan immoo device sanarra klik gootanii ergasii immoo delete kajettu isinii dhufti haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessan. Egaa salphumatti viidiyoo keenya kanarraa keessatti WhatsApp irratti groupii akkamitti groupii isin hin barbaachifne ofirraa balleessuu control gochuu to'achuu akkaataa ittiin dandeessan akkaataa ittiin manage gootanii itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisaa jira. WhatsAppiin keessan immoo xalafamee yoo jiraate akkamitti beekuu dandeessan yoo xalafame immoo akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu ilaalleetiin jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina hanga sitti nagaa hannaa tura isin jecha viidiyoo kan koo kanarraa immoo asirratti xumureetiin jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaa. Bye.